Majira gaddarraan ka'ee dhufe guyyaa sagaltaa akka aadaa naannoo kanaatti dhiiseen dhufeeniin sagaleen kana isinitti madda waan danda'amu haasaa jedhee mootummaa kanarraa irraa gattaa nuun jettu obbo Jawaar mootummaa kana baakii gootu mootummaa isa kaleessa Mallas Zeenaawii Hayilemaariyaam faan hoogganaa turan isa nutti dabarsee miidiyaan keessan gidaamii qotee bulaa 18 ajjeefame gaa'oo qeebbee kaleessa malee dheengadda dargaggoo lama obbolaa maatii wasiilaa gaara qiritta jedhamutti ajjeesanii mootummaa waraanni mootummaadha saamanii hayyallaatti darbanii OBN hin gabaasne OMN hin gabaasne eenyuyyuu hin gabaasne kan biraa hafnaan miidiyaa Ameerikaa afaan Oromoo VOA afaan Oromoo har'a Dr. Abiy faan bitanii gabaasaan naannoo didanii maalitti jirtu sin Oromoo ukkaamsaa jirtu bilbila isaanii argannee gaafannee naan hayyama gaafanna nuun jette miidiyaan VOA afaan Oromoo OBN asii kunoo damee Dambidolloo jiru daanyee jedhama as keessa jiran itti fakkaata yoo gararraadha hayyama naa kennan malee hin gabaasu jedhee miidiyaa ukkaamsuudhaafitu nuyi callennaa miidiyaan sagaleen uummataa qotee bulaa du'aa jira moobaayilii irraa warri qaban isinii kennuu danda'u akkaataa sanitti saanjaadhaan qalanii waraanni Dr. Abiy Ahmed hoogganan muummichi ministeeraa mootummaa kanarraa usaa nuun jettanii maal akka inni nu godhuuf usnaa nu ababbalanii farda maal godhanii yaabuudhanii waan isaan adeemanii beekna kaayyoo adda bilisummaa Oromoo haasaa Dr. Abiyyiif Dr. Lammaa keessatti akkaataa isaan itti rukutan argineerra. Dr. Abiyyi maal jedhanii Adwaan lamaan titannuu nuun jedhanii min maalat ነው what does it mean Adwaa kan Oromoodha seenaa isaan irraa ka'uu barbaadanii ni beekna waa'ee Kushite civilization siidaa Aksum akka inni ta'e nan beeka kitaaba ታሪክ ኖታና የውግና ድርሰቶች jedhu dubbiseen jiran achi keessatti waan ibsame dhugaadhanni hundee qaroomina kuushii achiyyuu miti nuubiyaan iyyuu qarooma kuushii har'a garuu Oromoon Adwaa kileemii gochuu danda'a Tigraayin kileemii gochuu dandeenya nuun maaliif nu goomsitu Adwaa Tigraay keessa naannoo Tigraay saba afaansaa qabu saba aadaa mataa kansaa qabu turre jira maybe in the long past lafa Oromoo lafa kuushii ta'uu danda'a har'a garuu miti saba of danda'etu jira Adwaan lamaan tatan ማለት እኮ ምን ለመምታት እንደሆነ እናውቃለን ምን ለማለት እንደሆነ ዶክተር ለማ መገርሳ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ረን ሱሚ ደሞ ሱሲ ኢትዮጵያውማን ኦሮሞዳፍ yes ani namootani lakki summi na jedhani na lakki sus na washish na wadani nani maratani run jedhenan nama samuunsa sir Oromoo ta'e obbo Lammaa Magarsaadha seenaa impaayera kanaa ni beeka dhee mana amanan tarii immoo hin beekan yoo ta'e waan biraa ta'uu danda'a beeku jedheen amana akkamiin suusii ta'uu danda'a is it diplomatic approach haasaa dippiloomaasiitii jedheen shakkee ture dhaloota ola deemaa dargaggoota goggorsuudhaaf jecha isaan fayyadamanidha summiidha malee suusii ta'uu hin danda'u yes keessatti salphanne keessatti maqaa dhuunfaatiif maqaa sabaa dhabne keessatti arrabsamne impaayera Itoophiyaa yeroo seen Oromoof gaarii taate tokkollee hin jiru tarii Oromoon Itoophiyaa bifa haaraatiin yoo seen ijaaramte hin morma jedhee namanuun hin mormu garuu akka amma seen jirtutti the approach is to maintain the old empire the sick man of the horn isa warri Turkiidha the sick man of Europe jedhanii Ottoman Turkish empire dhaan the sick man of the horn maaliif suphuuf adeemta Jawaar Mohammed la why maaliifi it should be dismantled yes diigamee bifa haaraatiin ijaaramuu qaban jedha empire Itoophiyaa diigamee bifa haaraatiin if and if yoo seen mirga Oromoo kabajite Finfinnee Oromootti kennaa Dr. Abiy Ahmed maaliif Finfinnee Oromootti laanne maaliif Adwaanu gaafatu to divert the issue Oromoo asii gama ilaaliin jechuudha gama sana ilaalii kana dhiisiti magaalaa kana gaafa dhufanii daawwannaa godhanii barsiisaa miliyoon ol jirraa jedhama gaaffii gaafate waa'ee 45 waa'ee afaan Oromoo waan shishifi kana dhiisi ganaa gaanfa Afrikaa bulchinaa jedhanii akkamittiin ta'uu danda'a gaanfa Afrikaa Oromoon mana seeyyuun sirreeffanne let us first arrange our home mana keenya jalqabaa sirreeffannu sana booda biyya ollaatiif ta'uu dandeenya jalqaba iishuu Oromoo haasa'uun nurra jira it is jecha faranjii tokkoon isinii kaasa kana isaan kun wallaalanii jechuu goomitan yeroo kana kaasuu jarri asirra jiran kun hundillee ni beeku Ben Johnson jedhama
It is such a high a time when everybody stands under the eave of his house and sings what he pleases. Waiting kun yeroo namni hundumtuu dafii mana isaa barandaa mana isaa jala dhaabatee waan isatti fakkaate sirba yoo ta'e faarfannaa yoo fakkaate faarfatuu yookaan sirbuudha. Mana namaa jala waa'ee Horn of Africa waa'ee maalii it is very stretching baay'ee waan fagoo waan hiixataa Oromoo dogoggorsuudhaa fi siistama fayyadamamaa jirudha siistamni kun. Maaliif jennaan chaartara AU yookiin the former OAU 1964 magaalaa Kaayirootti murteeffamee ni beeknaaniin maal jedhanii murteessanii we maintain respect the colonial boundary dhan. Oromoon Keeniyaa keessa jira moo hin jiru? Moyyaalee Keeniyaatii hanga Naayiroobitti naannoo kiiloomeetirii 500 Oromoo duwwaa jira Oromoo Booranaa. Ofitti dabaluu dandeenyaare? We can't. Taanzaaniyaa keessa Oromoon jiraachuu danda'a? Jiraan. Ugaandaa ni jiruun warri tiksee jedhaman. Jara sana kileemii gochuu dandeenyaarra? How on earth? Akkamitti? Hin dandeenyu. Wantoota jirantu nu daangeessachuudha. Gaanfa Afrikaa bulchinaa maaloodha? This is an illusion. Wantoota abjuu natti fakkaataanadha. Mee kottaa Oromiyaa cimsaatii yeroo sana Oromoo Amaaraafis warra kibbaa wajjin wal taanee Itoophiyaa haaraa ijaaruu yeroo kana dandeenyaa jedheen amanaan. Kanaaf dhimma araaraa Itoophiyaatti dhufaan araaraa adda bilisummaa Oromootii fi adda mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame. Hundi keessan kan beektanii waamichi Dr. Abiy Ahmed godhanii mormitoota hundumaa akka isaan galan dirree dimokiraasii bal'isne irraa jedhan which is very good. Namoonni kaan guyyaa lama isaanii fudhannee fiigaa dhufanii shaantaa fuudhanii gaafa isaan fiigaa dhufanii addi bilisummaa Oromoodhaaf sardi paartii gaafateeni. Oromoo ta'ee deeggaraa dhaaba sanaa ta'uu Oromoo aktiivistoota dabalatee hin mormaniin miidiyaa hordofaa jirra waan ta'eef maal jedhanii maal barbaaddiseen immoo hin galtuu jedhame. Yeroo kana dhaabii qeeqamuu deeggartoota isaatiif miseensa isaatiin qeeqamuu irraa dhee ariitiidhaan dhufee araaratti galame. From the start walta'iinsi godhame suni haala saffisaa keessatti godhame. Oromoon immoo maal jedhaa qacarrii hin hilinii qacarii hilii wulii tolfadhu boodallee ilaalcha godhiidha. Addi bilisummaa Oromoo utuu qacarrii hin sirreeffatin jarjattiidhaan akka inni manatti galu taasifameen.